faraduu hin danda'u yoo jedhullee dubbateera. Sababni isaayyuu Abiraam faana haasoftee waan turteef jedhe. Kana osoo beektuu maaliif jalqaba isaa gaafattan yoon jedhu yaada kiyya. Eeshi bakka imbooniiti dhiisii hundi isaatu ni darba. In aramu isaanis sinis immoo iddoo tokkotti walitti qabamtanii keekii tokko murtanii ifama walii gootuu homaa rakkoon tokko hin jiru. Ashamaa akkam jirtu nagaa hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechuun jaaladha. Egaa waa'een irroottaa jechi ishiin obbolootaan jettee baay'ee isaan aarsee isaan lolchiisaa jira. Hangafoota oduurraa gara oduu waliinii. Biniin akkas jechuudhaan dubbateera. Roottaan kan nuun jettee addadha. Laphee nama cabsaa nu madeessee irrin boo'u malee silaa hin boonyaa yoo jedhullee dubbateera. Egaa wanti kun immoo nama irra gaafa ga'e malee gaafa irra hin geenye namni waan beekuu hin qabu. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Jireenya Ruuttaa keessatti homaa tokko fakkeessee hin beeku. Gadi buutanii ilaaluu dandeessu. Sinis akkamittiin akka nu habaaraa jirtan hangana jennee dubbachuu hin dandeenyu. Garuu haa ta'u malee sinitti hin farannu yoo jedhullee dubbateera. Haa ta'u malee egaa viidiyoo gadi bu'aatii ilaalaa. Ani waa'ee Ruuttaa amina tokko badii tokko guyyaa gaafa tokko dubbadhee hin beeku. Yoo barbaaddan immoo ani gaashee fiduudhaan sinis immoo kan jechaa turtan gaashee fidaati araarsaa jechuudhaan dubbachaa ture. Haa ta'u malee egaa dhugaadha gaashees fidaniiru. Garuu dubbiin tasgabbaa hin turre. Duraa hiriyaa isaanii tasgabbeessanii gaashee fiduu qabu turanii. Yeroo cinqii keessaa abbaa fidanii maal godha? Abbaa gaarii kana dadhabsiisurraan kan hafe. Egaa inni ani Ruuttaa har'a miti kanan beeku, Abiraam har'a miti kanan beeku. Faayidaaf hin dhumne lafa onaa irratti kaleessan beeka. Akkamittiin akkana nuun jechuu dandeesse amma ishii danda'uun haasofteetti yoo jedhullee dubbateera. Egaa haa ta'u malee ani asirratti kanan jedhu ji'oota 3 yookiin immoo ji'oota 4 fi iyyaadhumaa fi huwata turtan kaameraa keessan qabattanii. Namni gadi nama teessiseetu kotteedhee gaaddisa wayitti nama waame yookiin iddoo wayitti nama waame maalii rakkoon kee maalidhamee himadhaa gaa'ilatti seentaniittu obsa qabaadhaa jechuun nama gorsee gara gaa'ilaatti nama fida. Isin garuu kaameraa qabachuudhaan akkana baatanii mataa keessaniin Ruuttaan akkas Abiraam akkas jettu malee walitti fiddanii waan haasofsiistan tokkollee hin qabdanii. Kun immoo inuma hiyyuu waa'ee koo inuma waatu waa'ee koo bakka isaan hin ga'u fakkeessitoota kan siniin jettee kanaaf yoon jedhu nan dubbadha. Haa ta'uyyuu malee egaa ammatti faraduu hin danda'u yoo jedhullee dubbateera. Sababni isaayyuu Abiraam faana haasoftee waan turteef jedhe. Kana osoo beektuu maaliif jalqaba isaa gaafattan yoon jedhu yaada kiyya. Eeshi bakka imbooniiti dhiisii hundi isaatu ni darba. In aramu isaanis sinis immoo iddoo tokkotti walitti qabamtanii keekii tokko murtanii ifama walii gootuu homaa rakkoon tokko hin jiru. Ruuttaa malee viidiyoo keessan yoo hojjettan fi'uu tokko hin qabu. Kanaafiyyuu ofii keessanii jettaniit araara gootu. Ani jireenya ishii keessa nan baha. Jireenya baay'ee bareedaa namatti tolu nan qaba yoo jettullee dubbatteetta. Haa ta'uyyuu malee kaleessaa maaliifi idduma kaleessaa wajjiniin haasoftu anis oduu dogoggora xiqqoo ishii dhiifama naa gootu. Sana booda egaa inuma iyyituu yeroo duraa jalqabee osoo isaan biyya Dubaay hin deemeen duraa inuma iyyituu deebi'e jettuuni kaameraadhaan biyya fagooyyuu teessaniiti. Haa ta'u malee markee waqqasaa jirtu. Markee jechuun nama
addabaabayii yookiin immoo daandii gubbaatti jilbeeffatee maaloo kottu mana keetti deebi'i. Manni si malee hin bareedu oneera nama jedheeni gara manaatti deebise yoo ta'u in irraanfattanii viidiyoo sana dhaqaatii ilaalaa. Amala keessan keessaa baay'ee kan namatti tolu wanta tokko gaafa gootan viidiyoo keeyyattu isumarraa gadi buutanii yaada keessan dhaggeeffattanii waliif ibsitu oma rakkoo tokko qabu. Tole bakka hin boo'inii jajjabaadhuun siin jedhaa yaa eenyu maqaan kee jajjabaadhuun siin jedha. Hin boo'inii garuu garaana nyaattee achirratti jechuudha yoo waa wayii natti fakkaatte. Amma gara Buruukii biinii xumurreerra. Buruuk akka jechaa jirutti nuti hiriyoonni keenya tokko taanee galii Ruutaa akka hin jenne akkasuma samaanan akka hin tarsaane gochuurraatiin kan hafe wanti fakkeessine tokkollee hin jiru faayidaafis hin dhufne yoo dubbateera. Inni ba'ii keessattuu baay'ee irraa beekama. Hattuu harka lafa jalaatiin lootu ni fakkaata. Kaleessa maal gochaa turte? Qasakkastanii gaahila mi'aa kan ta'e akka isaan gammadanii hin jiraanneef gaafa gara Dubaayitii Itoophiyaa galan xofoo dhadhaa dibdifaa akka dhadhaa'u akka ibichaa qopheessitanii eeddanittu barreeffama dogoggoreen asirratti oduu dogoggoree. Haa ta'uyyuu malee eegaa xofoo sana isa qopheessitan immoo areertanii in obaastan gaa'ila isaanii keessa seentanii. Har'a hatii anatu fide sossobee iddoo lafa ho'ee fi anumatu deebisa iddoo sanatti gatiin na baasuun malu baasee xumuree ni deebisa Abiraamii yoo jettullee dubbatteetta. Maalumsi shaggaree maalumsi dhibee yoo deebi'e haa deebi'u yoo dhiise haa dhiisu kaayii maalumatu shaggaree siin jechuun barbaada. Isa irratti iyyuu jechuudha ennaa biiniin dubbatu kan kaameraa waraabaa ture Buruukii ennaa Buruuk dubbatu immoo kaameraa waraabaa kan ture biinii akka ta'e ija keenyaan arginee bira geenyerra. Bilbilli isaan ittiin riikardii gochaa turan bifa tokkodha. Jarittiin mee daqiiqaan xibbee nurratti taphachuu barbaaddi. Nutis amma akka duraa miti abshaalota taaneerraa yuutuubaroota erga taanee warra kaan gowwoomsaa malee nuti tasa siniin gowwoomnu yoo jennullee ni dubbanna. Maaliif jennaan tokko keessaniidhaan miidiyaa keessan irratti hojjettanii akkana nuuf fiddu waan ta'eef. Kaleessa immoo mana hunduma keessanii irratti hojjetameera dinqiidha ajaa'iba yoo jennullee sin ajaa'ibsiifanneerra. Egaa akka biinii akka eenyu maqaan kee akkati jettutti jechuudha. Ruutaanii shakkii qabaattee Maqdiisii shakkitii Ermeellaasii shakkitii yoo jettu dubbatteetta. Sirrittiin shakkuu qabdii ishiin shakkineeyyuutii ennaa arraabdee ennaa dhungattee jettu chaapistiikii ishii amma mangaagaa Abiraam irratti hambistu irratti ilaalteetta inaaffituuyyuu miti ishiin oobsituudha yoon jedhu nan dubbadha. Osoo anaati biddan qabsiisa ture ishiin garuu calli jettee obsaan dabarsaa jirte. Ani kanan jedhu keessaa sin maaluma ol keeyyachaa jirtu gaa'ilattoo hin gallee har'a gaa'ila namaa booressitanii akka barbaaddan gootanii dubartii ulfa akka kuwaasitti asiif achittiin taphattanii boruu waan gaa'ila keessanitti milkooftanii jiraattan sinitti fakkaataa kan jedhu yaada kiyya ibsachuu barbaada. Haa ta'u malee egaa akkati jettetti jechuudha. Egaa nuti waan goonu hin qabnu maarkeen hamma dhufee yoo jettu atis dubbatteetta. Dhufaatiin maarkee ibidda godhee sin bobeessee sin xabbaseera akka xebsii oolaattee omaa gochuun hin danda'amu. Maarkeen hanga dhumaatti si faanaan ta'a obboleetti kiyya yoo jedhu Ruutaa jajjabeessira.
osoo markeen saatii kana wajjiniin iyyuu hin taane ture silaa isin lubbuu ishii baasuudhaaf homaa wanti isinitti hafe tokkollee hin jiru. Asumaan markee galateeffame isin jechuu barbaanna. Abbaan barbaade waan barbaade yoo jedhallee dhugaadhaaf dhaabbadhu. Ati kaleessayyuu wajjiniin turte har'a duwwaa osoo hin taane garuu immoo akka isaaniitti girrigirrii fi goolii akkasumas immoo waan barbaadde hojjette akka barbaadde ta'uu waan diddee fi isaan mana dubartiin hin jirre keessatti dubartii biraa fidanii nyaata dhiyeessanii fi nyaadhu jechuudhaan gurshaaf obaasaa kan turanidha. Ati garuu sana keessaa qooda waan hin qabaannee fi inni har'a dhufe siin jedhanii harkasitti rukutu. Atiin beekta kaayyoo kee hubataa fi danda'aadha. Ammallee akka isaan gargar hin baane adaraa obsumaan eeggadhu jedhii Ruutaatti nuu hime. Ruutaan xiqqoo turii amma hin hiikinii amma deessutti tasgabbaa'ii kanaa booddee ni gahaa. Waan inni godhu taa'iitii hilaalin ariifatiin gara banaattis hin deebi'in manuma kiraa kee keessa turii amma garuu deemi gara harmee keetii jedhiini itti nuu gorsi jennaani. Achi Finfinneetti akka hin deenyee fi harmee ishii bira yoo dhattee ishiidhaan wayyaa amma ta'e tan kabaakabamuudhaafi. Akkasumas jechuudha asirraa waan baay'ee barachuu kan qabnu nuti shamarranii. Ilmi dhiiraa qalabatii sii godhee gara mana isaatiitti akkas hin galfanne. Waan hundumaa durayyuu maatii kee dursisiisi. Maaliif jennaan kan si guddisee kan sitti dadhabee akkati carraa kanarra geessu kan godhe maatii keeti waan ta'eefi har'aa biraan faana Ruutaa yoo gaala dhaabbattillee haa ta'u malee warra ishii wajjin akka walitti hin araarsine maatiin akka waliin argine ni yaadattu. Kun immoo miidhaa guddaa qaba. Namni kamiyyuu qalabattii sitti godhatee gara mana isaatii sin galchiini. Jalqaba maatii guyyuma qalabatii sana maatiin kee fi maatiin isaa akka wal argan gochuun hin danda'ama. Iddan qalabatii sii godhee ergan si fuudhee suuta jedheen sargii godhee diggisee maatii fi maatii wal agarsiisaa dhiirri siin jedheera taanaani kiyyoon taane keessatti galfamtee boru ni boochaa yoon jedhu dhaamsa kooti. Guyyuma sana akkuma isiniin jedherra deebi'een isinitti himaa maatii keessan faana wal arguu maatii wal baruu qaba. Akka atis sitti hin dhagahamne maatii koottillee nan araarsine jettee akkasitti hin dhagahamne. Abiraam hin beekama akka namoota baay'eedhaaf ta'e garuu mana isaaf gaa'ela isaaf dhala isaaf hin taane. Dhalli isaa akkanatti gaafa iyyitu daandiirraa walitti hiyyanii garaa haadhaa keessatti boo'uu akka jiru hin yaadattanii. Eebbifamaa kabajumaan dhaamsa kooti. Adaraa isinitti haa ta'u qeeddoo yoo ta'e yoo isinitti toles yoo isinitti toluu baates lammummaa fi oromummaa jedhaa sabskiraayibii laayikii godhaa fi haa hojjattu haa guddattu arjoomaa fi birrii miti qarshii isinin baasisu bilbiluma baattan harkuma keessaniin tuxxanii al sadii bira dabartu. Ani immoo sinan jaaladha sinan kabaja yoon jedhu dhaamsa kooti. Oduu waliin kan turte qeeddoo hodhaa galatoomaa lammeen kiyya keessaa falaa eebbifamaa.